Ashama harka fuune kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii oduu keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Oduu dubbisuun kan isin faana turu ana Buunnoo Waabeekooti. Isinis sagantaaleen keenya guyyuu akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii sabiskiraayibii gochuun deeggarsa keessan akka nuuf arjoomtan isin gaafanna. Duraan dursaa hangafoota oduu. Lubbuun jiraachuun weellisaa Sayyid Awwal shakkii uumuu hawaasni Oromoo dubbatan. Godina Wallaggaa lixaa aanaa mana Sibuutti waraanni mootummaa nama nagaa ajjeesuun himame. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa miseensa haaraa yoo eebbisiisu ajajaa olaanaa waraanichaa Jaalmarroo Dirribaa immoo sirna eebba qondaaltota waraana haaraa eebbifamanii irratti haasawaa taasisanii jiru. Kunneen hangafoota oduu turanii amma oduu bal'inaan. Lubbuun jiraachuun weellisaa Sayyid Awwal shakkii uumuu hawaasni Oromoo dubbatan. Sirni nama nyaataa PP'n hoogganamu ilmaan Oromoo bakka hundattuu akka baalaatti harcaasaa jira. Dargaggoota maanguddoota weellisoota abbootii amantaa qondaaltota siyaasaa fi waraanaa gaafa barbaadee fi akkaataa fedhe isaatti haala suukanneessaan ajjeesaa fi dararaa jira. Qacaleewwan ilmaan walloo hedduunis carraan kun isaan qaqqabuun ijoolleewwan hawaasa naannichaa keessatti sochii gagaarii qaban garee nama nyaataa kanaan xobbeetti citaniiru. Torban kanaan namni jabaan tokko kan sochii qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gahee guddaa qabu namni Iyyaasuu jedhamu tuuta yaada maleeyyii kanaan ajjeefameera. Erga ajjeefamuun Iyyaasuu ifoome booda lubbuun jiraachuun weellisaa Sayyid Awwalis yaaddoo guddaa uumee jira. Weellisaan Sayyid Awwal akkuma hiriyoota isaa biroo yeroo dheeraaf kan hidhamee fi eessa buuteen isaas hin beekamu. Mootummaan Itoophiyaa dhaloota ola deemaa nyaatu battaluma weellisaa kana qabeen bakkaa bakkatti jijjiiraa turus amma garuu eessa buuteen weellisaa kanaa hin beekamu jedhame. Weellisaan Sayyid Awwal nama jabaa fi sabboonummaa qabudha. Godina Wallagga lixaa aanaa mana Sibuutti waraanni mootummaa nama nagaa ajjeesuun himame. Godina Wallagga lixaa aanaa mana Sibuu ganda Saaciitti waraanni mootummaa Itoophiyaa nama nagaa sababa tokko malee maatii duratti ajjeesuun dhagahamee jira. Namni maqaan isaa Barsiisaa Nigaatuu Abbabaa jedhamu waraana mootummaa Itoophiyaan maatii fi ijoollee isaa duratti rasaasitti roobsamuun ajjeefameera. Namni kun hojjetaa mootummaa fi hojii barsiisummaa irratti bobba'uun nama uummata tajaajiludha. Ajjeefamuu barsiisaa kanaaf sababa kan ta'e jiraachuu baatus waraanni mootummaa ati seelii shaniiti shaniif hojjettaa odeeffannoo fi deeggarsas karaa keetiin argatu jechuun qorannoo tokko malee rasaasaan tumanii ajjeesaniiru. Barsiisaa Nigaatuun nama amala gaarii qabu hawaasaa fi barattoota isaan hedduu jaallatamu ta'uusaas odeeffannee jirra. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa miseensa haaraa yoo eebbisiisu ajajaa olaanaa waraanichaa Jaalmarroo Dirribaa immoo sirna eebba qondaaltota waraana haaraa eebbifamanii irratti haasawaa taasisanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa ona Gujii keessa socho'u miseensa isaa haaraa leenjii waraanaa xumuran eebbisiisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti miseensa isaa saba Oromoo fi Oromiyaa diina seenaa fi kan yeroo irraa tiksuuf kutannoodhaan isaanitti makaman barnoota siyaasaa waraanaa fi naamusa waraanitti horachuu qabu erga barsiiseen booda eebbaaf isaan qaqqabsiiseera. Qeerroon kaleessa afaan qawwee dura dhaabbachuun sirna yaade kuffise ammoo ofiisaaf qawwee qabachuun diina Oromiyaa alanfachuuf ammoo uummata dura dhaabbachuuf leenjii ga'eessummaa waraanaa xumuruun eebbifameera. Waraanni bilisummaa Oromoo sagantaa lolaa leenji'uu leenji'aa loluu jedhuun waggoota 5 dura gara dirree Oromiyaatti deebuun leenjii gale. Haleellaa fi olola siyaasaa mootummaa fi jala deemtonni isaa irratti raawwatan hundaa dandamachaa miseensota isaa saba Oromoo madaalan horachaa jira. Gama biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo qondaaltota waraanaa olaanoo leenjii geggeessummaa xumuran eebbisiiseera. Baay'inni waraana bilisummaa Oromoo akkuma dabalaa deemuun barbaachisummaan ajajoota waraanaa gahumsa guddaa qabanis murteessaadha. Waraanichi rakkoo hir'ina hoogganaa dandeettii olaanaa qabu isa mudachuuf jiru dursee itti yaaduun gamanumarraa ajajoota olaanoo gahumsa qaban barsiisuun eebbisiiseera. Eebba eebbifamtoota kanaa sababeeffachuun ajajaan waraana bilisummaa Oromoo olaanaan Jaalmarroo Dirribaa haasawaa taasisaniiru. Ajajaan kun haasawaa taasisaniin waraanni bilisummaa Oromoo kan uummata Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo beela'uu hin jiru. Waraanni keenya abidda gidduu taa'ee dandamatee loluuf irree qaba jechuunis dubbataniiru. Torbanuma kana keessa ajajaan waraanichaa Jaalmarroo akka jedhanitti waraanni bilisummaa Oromoo waraana saba Oromoo madaaluu ijaaraa jira jechuus dubbataniiru. Amilee maalii qabu? Ijoollee gaara raasu kunoo abbootii gurgeetii as jiran kana laala warra gaara raasuu gubbaa gajjallaan ibidda gidduu dhaabbannee loluu yeroo jirrutti quba nuti qabuu fi hamilee sin qabu mooraalii sin qabu jedhu. Kan dhama raasummoo akkamitti warra kanatti quba qabuu danda'a? Mooraalii maalii qaba? Hamilee maalii qaba? Waraanni bilisummaa Oromoo kadhattuu hin qabu.
Kara deemtu mandaraa hundi waraana bilisummaa Oromootti quba qabuu hin dandeessu. Baay'achuu fi bakka hundatti argamuun waraana bilisummaa Oromoo kan isaan yaaddesse mootummaan Itoophiyaa al tokko tokko waraanaan balleessuu gaaf biraa immoo araaraan nuuf haa xumuramu jechuun yaada joonjee calaqqisiisaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo garuu adeemsa isaa itti fufee jira. Sirna kabaja ayyaana Irreechaa magaalaa Finfinnee fi Hora Arsadeetti gaggeeffamuuf jiru irratti uummanni Oromoo of eeggannoo gochuu akka qabu dhaamame. Uummata Oromoo biratti bakka guddaa kan qabu sirni kabaja ayyaana Irreechaa bara kanas kabajamuuf hoggaa jiru. Hawaasni Oromoo biyya keessa haalaan irratti qophaa'aa jira. Haa ta'u malee gareen badii nafxanyaa sirna kabaja ayyaanaa kanaa jeequuf qophaa'aa akka jiran odeeffanneerra. Fiinxaleessonni Amaaraa abukaattoo biyyaa of godhan sirna kabaja Irreechaa bara kanaa keessumaa immoo kan Hora Arsadii jeequuf akka jiran maddi keenya nuuf himeera. Farreen Oromummaa kunneen manneen dhuunfaa magaalaa Bishooftuu, Dukam, Adaamaa fi manneen amantaa Ortodoksii keessa dhokachuun ayyaanicha jeequuf akka jiran maddi keenya odeeffannoo qabatamaa nuuf kenneera. Akka ragaan arganne ibsutti namoonni hedduun naannoo Amaaraa irraa dhufuun magaalaa Adaamaa fi Bishooftuu jiru. Namoonni kunneen eenyummaan isaanii hin beekamu. Mana nama dhuunfaa fi mana amantaa keessa meeshaa kuufatanii jiru. Odeeffannoo kanas qaama mootummaaf laannus mootummaan xiyyeeffannoo ittiin kennine jechuun maddi keenya nuuf dhaameera. Ayyaanni kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii oduun keenya gaggabaaboon kan guyyaa irraa kan hangasii ture. Isinis chaanaalii Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii karaa yuutuubaa sabiskiraayib gochuun maamila keenya akka taatan gamanumaan isin affeerra. Qophiin keenya kan hangasii ture waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.